Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuuni kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoodha. Salaamtantii kan jaalaan kabajaadhaa bakka jirtan sin hageessu. Akkuma nagaa fayyaadha. Alhamdulillah nagaa kootti bakka jiraatanii yeroo kanaan sin ga'e. Egaa viidiyoo irraa kana keessatti jechuudha akkuma waada siniif seene namoonni baay'een paaspoortii feesbuk keenyaa hatamee yookiin paaspoortii feesbuk keenyaa dagannee yookiin paaspoortii feesbuk keenyaa hatameen jala jijjiirramee jala hatanii jettu jechuudha. Egaa haala itti deeffatan waan danda'eerraa isiniif ibsuu barbaade jechuudha haala salphaa ta'een. Egaa paaspoortii feesbuk keessanii yeroo dagattanii yookiin namni sin jalaa hate jechuudha. Imeelii keessan beekuun keessan dirqama jechuudha. Imeelii feesbuk keessanii jechuudha. Imeelii yeroo imeelii pilaastoorii kana jechuudha isinii galee. Imeelii kana soorii beeksisa kuni. Imeelii kana jechuudha. Imeelii kana masirratti waatu beekamu. Imeelii pilaastoorii keessanii kana beekuu qabdu jechuudha dirqama keessanii. Ammallee koodii bakkeen isiniif erga jechuudha. As Gmailii kanarratti isiniif erga jechuudha. Gmailii kanarra yeroo kilik gootan waan pilaastooriin banamee jiru kunis banaadha jechuudha. Kun asirratti jechuudha. Sun pilaastoorii irraa sana jechuudha. Garuu waan yeroon pilaastoorii irratti baname kunis banamaa jechuudha otomaatika. Asirratti kan koodii isiniif arguuf isin argisiisa jechuudha. Egaa feesbuk keessanii galtu. Haala kanaan as gaditti forget password kan jedhamu kilik gootu. Achi booda haala kanaan asirratti jechuudha. Email or phone kan jedhamu irratti maqaa keessan guuttu jechuudha. Fakkeenyaaf kun maqaa feesbuk kiyyaati. Achi booda search kan jedhamu gootanii searchii goosiftan jechuudha. Isiniif haa barbaadu. Achi booda kun haala kanaan maqaa waatu jira jee baname maqaa feesbuukaa guutuu namoota banatan guutuu haala kanaan tartiibaan fida jechuudha. Garuu asirratti waan xiqqoo shabkaan kiyya asirratti kunoo waayifaayin kiyya waan da'iifa ta'eef piroofaaliin fidin malee jechuudha. Tartiibaan asirratti piroofaalii namaa fida jechuudha. Abbaa feesbuuk kana piroofaalii kana asirratti tartiibaadhaan fida jechuudha. Kiyya waan xiqqoo shabkaan da'iifa ta'eef fiduu dhabe jechuudha. Egaa haala kanaan yeroo isinii fide hundinuu silaa piroofaalii keessan ni beektu jeen yaada. Anama kiyya kalamataa kan ta'uu dhabu feesbuukiin kiyya isarratti kilikaa goonu inshaallah isuma. Egaa isuma jechuudha. Yeroo isa ta'e jechuudha. Asirratti jechuudha. Waa lama na gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf yoo feesbuukii keessan lakkoofsaa fi imeeliidhaan wal qabsiiftanii bantan yoo feetan yoo shari'aan keessan jiraate shari'aa keessan irratti akka koodii isiniif ergu koontinuu kilik gootanii yoommoo feesbuukiin keessan shari'aa qabaatu dhabee imeelii qofaan baname imeelii isiniif fida imeelii irratti kilik gootu jechuudha. Kan shari'aadhaan baname kan lakkoofsa imeeliin keessan jechuudha. Kan shari'aa kanarratti kilik gootu jechuudha. Kan imeeliidhaan immoo imeelii irratti kilik gootu. Achi booda koontinuu kilik gootu. Achi booda intar koodii kan jedhamu irratti jechuudha. Koodii amma imeelii kanarratti nuuf ergee jira jechuudha. Koodii kana eessaa fuuna? Gmail irraa fuuna jechuudha. Gmailii kanarraa. Egaa asirratti amma koodii nuuf ergee jira jechuudha. Haawusni xiqqoodha. Asirratti koodii nuuf ergee jira jechuudha. Koodiin kana jechuudha. 752 kan jedhamu jechuudha. Egaa kana sokoodii takkaaf gadi qabdu. Koop kan jedhamu kilik itti gootu. Keessaa baatu jechuudha. Feesbuuk keessan bira dhattu. Feesbuukichi kana bakka intar koodii kan jedhamu kanarratti jechuudha. Sokoodii tokko gadi qabdu. Peest kan jedhamu kilik gootu. Koontinuu kan jedhamu kilik itti gootu. Achi booda jechuudha. Haala kanaan filannoo lama isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan filannoo lama isinii fide kaffeetan irratti filachuu dandeessu jechuudha. Garuu gaariin jechuudha. Log me out of Azure device yoo jechuudha. Isarratti raayitii guutanii achi booda koontinuu kilik gootanii achi booda asirratti jechuudha. Paaspoortii feetannattu jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf yookiin egaa na fakkeenyaaf haala kanaan paaspoortii
gosaan fedhe nagaa jechuudha. Gosa feetan waan sin tolle naqxan jechuudha. Achi booda yeroo haala kanaan naqxanii xumurtan koontinuu kana kilikitti gootu jechuudha. Egaa haala kanaan banamee jira jechuudha. Feesbuukiin kun haala kanaani. Haala kanaan feesbuuk keessan seenuu dandeessu jechuudha. Kunoo immoo kiyya akkuma isatti isiniif himee jechuudha. Kana jechuudha. Yommuu fakkeenyaaf ani haalaan yookiin namna jala hateen yookiin haala nam dagadheenan yookiin haalaan dagadheenan seenee jechuudha. Haala kanaan feesbuukii seenuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Hundaafuu viidiyoon irraati. Galatooma waan hordofanii fi barumsa biraatiin akka walitti deebinutti nagaan naaf jiraadha. Waraabulaa. Baay'ee baay'ee. Haala kanaan argachuu dandeessu. Viidiyootti ilmaan Oromoo hundaa sheerii godhaa. Okay, baay'ee.